الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتنتوتا شاينا لايانتو سلا جرجلة ترجمتن نجار كوبا كجيت تسراك كابو بقى جراتني بقى جمتني يون يكتني سنين جتشون جالة دايقا كهرم مويو لفا نانو في النترتي مقالة توكورتين كابتة كراكيسا نفيتو جرا وروني بربادا نوكا جراتني نامتو كيسان نوف بيكسيسي نانجده نافر جيتشودا أني هقول ما يا دسا اسمي فد إبسا بالبل اللي نندبدا كسمة مو بالبل تامبريلي كبرت سنبرا بالبل كران دارتي أبو مسان دبسو دندسو جدا وروني دندساني سنجتشو جالدا قتين سالي باي ركاسا مني من وان دافت أتيت جدا كوني ترى قد على أي هذا واي من كانت رتوكان دبدا من كان لقيته إلا ده قرو فيديو نايل كم فيديو كانوا قال لالو كارشي كان شمار كينيا لين أبديته يادو تكو مالني هاتا ومالي يرو كركي سغرغا سنماتي في مالي اكا هوجنون جيتشودا اكا هوجيتو شمر كينيا ام بي عربا كيسرا جيتيرا ديسات لي باي بريده جريتشودا غرو مالني غرغار سوتا باي اننتي غران كينيا لافي سبايتا كانرا كان كاي مالي وروني نانو سنجراچو بربادن بوتا كان هي بيتاچو ددبن جريتو يادوچودا فيديو كان لا شير gochu دغتنا وروني سيدي تولي مويو شير قد هريوتا كيسن برانغا وروني channel كينيا فاراوتا تنو غراتن مو سبسكرايب قدوم ماتي كينيا تاچون غمن ما نفيرا كوتيدا اسنين جا وري تورتينا فانا بوتان هدو توكو غلاتوما يادا كيسا ساندو كومنت يرتنا بريسارتن جچودا باي توكو نسين جالتا يادا باي نما بوهول سكرنا بريسيتن جولن دنون نجرتن اسنين جچو جالتا اگاكا واي مانا كانت رتي من يكون ملو غوتومان غوتوت مانا دوماتيدا mana salon isa baay'ee bareedaa ta'e qalamiin duuba dibamee keessa isaa dibamee barandaa qaba haxiniin isaa bichaatu iyyuu qorqorroodhaan haxirame malee manni biqiltuu achi keessattuu na daawwadhu jira jechuudha akkuma viidiyoon tunika guutuu isaa silaa agarsiisu dakkisa akka itti waraabbametu viidiyoo egaa ka yeroo baay'ee akka chaayinaalii tolutti warra hojjetu bichaatu beekaa warri kuuwwan calliseetuma waraaba bilaakkii ta'a malee osoo ayyamu ta'e viidiyoo kana guutuu isaatan iskiriinii isinii guutee argi ilaaltan jechuudha. Warroonni kuuwwan immoo keessanillee dhuftanii na dubbisuu dandeessanii daarittuma immoo abbachuma argachuu ni dandeessu isin jechuudha. Sababbiin isaa anaa ol bakka sanitti kan argamu abbaasan waan ta'eef abbaasan immoo ejjuma argattaniif qofaa dhaqxanii abbaasan irraa bittan jechuu kooti miti. Naannoo qorachuu qabdanii akkaataa qorachuu qabdanii jalqabni isaa maal ture manni kun kan eenyuti dookumentii hunda laaltaniitti jechuudha kan itti seentan. Nimbeeka warri biyya keessaa baay'ee xiqqoo isiniif ibsuu fi malee warri biyya keessaa waa'ee bittaa fi gurgurtaa manni kun mana caragaa miti mana kaartaa pilaanii qabu seera isaa kan guuttatedha jechuudha. Ijaarsuma irratti iyyuu beekama. Kanaa ta'eetu kaartaa sun kaartaa seera qabeessa ta'uusaa marsiisuu qabdu ni beekaa ogeessonni amma yeroo kana keessa wanni hunduyyuu ofiif simarra akkaman ta'a akka san ta'a miti jechuudha. Haa ta'u gaafa gadi baan baasinaa jiraatu malee bakka tokko gaafa ati deemtu akka duraanii san hin rakkattu. Bakka tokko deemuuf ati inni guddaan ati bichaa qophii ta'i malee bakka feete deemteen galta biyya keessatti illee amma yeroo baay'ee duraan namni karaa fa'a baduutu jira. Amma hin jiru bakka feete deemtee galuu hin dandeessa jechuudha. Amma akka duraaniiti miti namni illee fooyya'ee haalli illee fooyya'ee wanti hunduu namni aktiivii ta'ee jira. Kanaafuu maal kana akkasiin jechuu barbaade waa'ee kaartaa irratti isin jechuu barbaade laalchisuuf kaartaa laalchisuuf ani eenyuuti yallaalchisaa garuu qarshii nan qaba ani maalan ta'a waan akkasiisan sodaan isin keessa seenaa jechuun barbaada. Kana ijoolleen baay'ee yeroo darbis waa'ee mana sallaati irratti kaartaa pilaanii qabuutu irratti ijoolleen baay'ee dhuftanii keessatti na dubbistaniitu jirtu ani bilbila abbichaa isinii fallaadhannaa ijoolleen baay'ee illee baddanii jirtu jechuudha. Akkasuma inni rigit ni ulfaata manni sallaarraa miliyoona lamaadha kun immoo baay'ee rakkasaa akka isaatti jechuudha. Miliyoona lamaa gad hin argamu kan kassanii jechuudha. Kassanii baay'ee guddaa kan kanaammoo baay'ee baay'eessa jedhee tajaajila namumti kamuyyuu namni yeroo kana keessa jabaatee gargaarsa nama gargaaruu baatee hojjetate haga kana hin dhabu jedhee tajaajila yeroo baay'ee ijoolleen keenya amma waan namatti tolu huccubiidhaan illee karaa adda addaatillee nama 4 nama 5 ta'eetillee walitti buusee hojjetachaa jira ijaa ta'eefuyyuu jechuudha. Kanaafuu kanarratti baay'een dinqisiifadha ijoolleen keenya maaliif duraan irkattummaa biyyuma namaatu teenyee oduma ofii keenya hojjennee lakkoofnu irkattummaa namaa qabna. Amma irkattummaa keessaa baanee konfideksii keenya seenu waan barbaanne qarshii keenyatti jijjiirachuu dandeenyee jirra jechuudha. Kunuu jechuun waa tokko fooyya'ina tokkodha. Waa'ee shamarran keenya hon dubbadhe ofiif illee of deebiseetu jechuudha.
Kanaadha yoon kanarratti dubbadhe manni meeqaa naan jechuu dandeessu viidiyoo kana sirriitti dheeressuun barbaadu gorsi yoo ta'e kan kaleessatti viidiyoo kaleessatti irratti baay'ee qubsaa ta'e dubbadhee jira. Kanarratti baay'ee na dubbadhanii nan barbaachisu miliyoona 1,200 itti siqxuu jedhan gaafa naa kennamu kun himannaadha. Gaafa walitti siqame immoo wanni bu'u hin jirama jira tariitii hookan 200,000 kun bu'ee miliyoona 1 bitachuu dandeessanii hookan immoo haala naannoo laallamee miliyoona 1 irraa gadi bu'uu danda'an hin beeku kaasanii jechuudha. Naaf kenname waan ta'eef kan kenname immoo ijoolleen keenya itti fayyadaman ilaata. Tarii kun ni salphataaf kan jedhu irraa kan ka'edha jechuudha. Bakka feetan isin dhalataadhaan bakka feetan taatanii naannoo sanitti bitattan isin rakkisa jedheetoo hin yaaduu sababbiin isaa bakka feetan hoo jiraattan amma yeroo kana keessa ani hin beeku maatirraa fagaadhee firarraa fagaadhee akkas fagaadheen inni kaleessaa fi amma namni Oromiyaa keessa bakka fee dhufee bakka barbaadetti jiraachaa jira. Maaliif inni as bira dhuftullee obboleessa kee haadha kee abbaa sii ta'u jechuudha. Bakka hamma namni sammuu isaa waan hundaanuu qulqulleeffatee jira waan nama gammachiisu keessa jechuudha. Kanaadhaa namni gaafa naannoo bitatee gal kanuma naannoo san jirutu maatii ta'a fi kanuma naannoo san jirutu itti gaafatamaa walii ta'ee waliin jiraachaa jira jechuudha. Uummanni keenya baay'ee kanarratti nan dinqisiifadha jechuudha. Durumaanuu kaayigaa namni keenya wal jaalala hin qaba. Kanas jaalala keenyallee kanumatti isin waajjirtu isin jechuun jaaladha. Akkaman ta'a ani Arsiirraa hin dhufe, ani Wallaggaarraa hin dhufe, ani Jimmarraa hin dhufe, ani Lixa bakka karaatii hin dhufe, ani Harargeerraa hin dhufe, maaliin godha achitti maaltu naaf laala maaliin karaa nama hin rakkisu warruma kee biyya jiru nama xiqqoo hanga tokko nama wajjin reefsinii qabu wayii ergitee tiraanspoortii kaffaltee ergitee qorachiista inni guddaan qorachiisudha. Amma namni sodaachuu hin danda'a yeroo tokko jechuudha. Kan nama sodaachisu warra waraqata hin qabne mana addeessatiidha malee mana kaartaa pilaanii qabu mana seera isaa guuttate qorachiisuu irratti sin rakkisu jechuudha. Maaliif mana seera qabu waan ta'eef karma seeratti geessitee qorachiifta. Naannoo sin qorattaa akkaataan maaliin jira manneen maaliin jira kan jedhu gatii isaatiin deebisee jechuudha. Kuni sodaan isin keessa hin galinii garuu of eeggannoon barbaachisaadha sirriidha. Garuu immoo kana itti siqxanii waan laaluu qabdanidha. Warroonni baadiyyaa kana qabdan warroonni humna kana hin qabne hin bitanna jettan carraa kanatti fayyadamaa. Isin jechuun jaaladhaa baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabaja bakka keessatti nagaan haa ta'a yaada qabaattan immoo bilbilli kiyya isin ta'a waan ta'eef bilbila kiyyaanillee yaada keessan na dubbisuu barbaadnu irratti na dubbisuu hin dandeessu bilbilicha isiniif barreessaa kan warraatillee daaritti warrichumaa wal argitu jechuudha.